Ofsirreessi yookiin immoo baatala sitti meera. Namatu sitti naamate fakkaata. Akkuma kanas immoo lakki gonkumaayyuu. There you go. Jechoota kanaaf kan kana fakkaatan leesonii keenya guyyaa har'aa keessatti immoo akka gaariitti ni ilaallaa jechuudha. Hi there. Welcome to Oral English. This is Oral English with Cs. Oral English is dedicated to improving your spoken English. Watch till the very end of this lesson. Let's dive into it. Get. The first expression is that of serious yookiin hin baata. Of serious yookiin immoo bayi. Yeroo hedduu akka kananii jenna. Of serious sitti meera abalu of serious yookiin immoo bayi. Mana tokko keessa haa ta'u, dhaabbata tokko keessa haa ta'u, yookiis tiimii tokko keessa walitti qabamtoo keessatti haa ta'u. So of serious yookiin immoo ni baata jechuu yoo barbaad afaan Ingiliffaa maal jechuu dandeenya? Phrasal verb shape up or shape out. Say it with me. Shape up or shape out. Shape out. Shape up or shape out. Hey chala, shape up or shape out. Hey bontu, shape up or shape out. Jechuu ni dandeenya jechuudha. Of serious ta'uu baannaan ni baata jechaa jirra jechuudha. Of serious yookiin bahi jechuu barbaad salphaadhumatti shape up or shape out jechuu ni dandeenya jechuudha. Interesting. Inni kabiraan nama hamachuu. Nama abaluun na hamate, abaluu sitti na hamate fakkaata, namatu sitti na hamate fakkaata, namatu abaluu hamate fakkaata. Kanaaf kan kana fakkaatan ni jenna. Ishee kanaaf immoo phrasal verbiin baay'ee gabaabduuf salphoo taate snitched or ka jettu kanadha jechuudha. Ishee kana fayyadamuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf ana namatiini. Sitti meeraa lammaffaa na hin namatiin yookiis immoo na namatiin ni jenna. Akkas jechuu yoo barbaad phrasal verbi amma snitched or ka jettu fayyadamne don't snitch on me. Don't snitch on me. Do not snitch on me. Jechuu ni dandeenya jechuudha. Don't snitch on me. Jechuu ni dandeenya jechuudha. Isuma kanammoo isa hin namatiini. Sitti meera lammaffaa isa hin namatiini, ishee namatiini, isaa hin namatiini, nu hin namatiini fi kan kana fakkaatan jechuu ni dandeenya jechuudha. So akkas jechuu barbaad pronounota sana jijjiiruutiin fayyadamuu dandeenya jechuudha. So ana hin namatiin ka jedhuudhaaf don't snitch on me jenneera. So isa hin namatiin jechuu barbaadne bakka mii sana hin gashuutiin don't snitch on him, do not snitch on him or don't snitch on him jechuu ni dandeenya jechuudha. Interesting. Do you have any doubt here? Is it clear? Good. Inni kabiraan lakki gonkumaayyuu tasumaayyuu just a never ever jennu sana jechuudha. So afaan Ingiliffaa keenya just spoken English keenya tokko advance gochuu barbaanne garuu sana caalaa phrasal verbi gabaabduu taate first chance ka jedhu kana fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. Kana jechuun tasumaayyuu gonkumaayyuu jechuudha. First chance. Carraa furdaa amitire direct meaning isaa kana jechuun garuu faallaasaa gonkumaa tasumaa jedhudha jechuudha. Interesting. Asii bahi jechuu yoo barbaanne direct nama tokkootiin get out of here or boot off or get out of here kan jedhu kana fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. Phrasal verbiin get out of jettu kun asii bahi ka jettu sanadha jechuudha. So asii bahi jechuu barbaad get out of here or boot off simply boot off jechuunis isa kanadha jechuudha. Excellent. Namatu sitti na hamate fakkaata jechuu yoo barbaad mee isin immoo afaan Ingiliffaa maal akka jennu deebii keessan komentii jala nuuf kaa'aa. Leave your answer in the comment section. Put your answer in the comment section. Thank you. See you again.